Hooggantoonni fi hojjettoonni mana maree magaalaa Finfinnee dhaabbii ashaaraa magariisaa gaggeessaniiru. Afyaa'ii taantuun mana marichaa Faayizaa Mahammad dhaabbii biqiltuu kanarratti argamuun ergaa dabarsaniin hojicha agarsiistuu tumsa mootummaa fi uummataa ta'uu dubbatanii manni marichaas eegalamuu duula ashaaraa magariisaa irraa eegaluun hirmaachaa jiras jedhan. የህዝቡ ነቂስ መውጣትና በእንደዚህ አይነት ደግሞ ባህል አድርጎ uummanni dhaabbii biqiltuu aadeffachuun baay'inaan bahee dhaabuu fi dhaloota barsiisaa jiraachuun abdii guddaa namatti hora. Magaalaan Finfinnee erga dhaabbiin ashaaraa magariisaa kun eegalee booda baay'ee miidhagaa jirti. Magariisummaan magaalattis guddachaa jira. Manni marichaas akkuma jiraattotaa fi hojjettoota dhaabbilee garaagaraa karoorfachuun waggaa waggaadhaan biqiltuu dhaabaa jira. Kunuunsi biqiltuuwwan dhaabbatanii aadeffatamuun jabaatee itti fufuu qabaas dhaaman. እኛ በመርሃ ግብራችን ላይ እንክብካቤም አለ። Nuti hojii ashaaraa magariisaa keenya sagantaa kunuunsaas ni qabna. Finfinneen alattis bakkeewwan deemnu hundatti biqiltuu dhaabna. Wayita caarraa deebinee dhaquu argannu maalirra akka jiranii ilaalla. Kanasitti dhaabnes deddeebi'uun ni kunuunsina. Dhaabbileen kaanis kana jabeessanii itti fufuu qabu. Hojjettoonni mana marichaas dhaabbii ashaaraa magariisaa gaggeeffame irratti hirmaachuun kan isaan gammachiise ta'uu dubbachuun deddeebi'anii hordofuun ragga'uu biqiltuuwwan kanneenii mirkaneeffachuuf kan hojjetan ta'us EMN Pilaasitti himaniiru. Baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Guyyaa irraa akkuma mana maree keenyattis akkuma magaalaa Finfinneettis biqiltuu dhaaburratti jirra. Biqiltuun kun erga calqabamee walitti aansinee yeroo dheeraadhaaf dhaabaa turree jirra, kunuunsaa turree irra baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Qilleensa gaarii fiduudhaa fi lafa keenya magariisa gochuudhaa fi faayidaa baay'ee qaba. Kanaaf gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Akka inni qabatuu fi yeroo yerootti kunuunsuu qabna, itti soquu qabna, bishaan obaasuu qabna. ዛሬ የምንተክለው የውበት ዛፍ ሳይሆን ለምግብነት kan dhaabaa jirru biqiltuuwwan miidhaginaaf oolan qofa osoo hin taane kanneen nyaataaf oolanii fi tajaajila garaagaraa qabanidha. Biqiltuuwwan kunneen addatti kunuunsa kan barbaadan waan ta'eef nutis deddeebinee kan ilaallu ta'a. Yeroo gahanitti hawaasuma naannawaa kanaa fayyadu waan ta'eef hordoffii fi kunuunsa isaa akka hirmaatan jechuun barbaada.